Sagalee kitaabaa. Seenaa uummata Oromoo kutaa lammaffaa. Gaallaa jechuun maal jechuudha? Gaallaa jedhamuun Oromoo maqaan meeshummaa siyaasaatiif uumame maaliif barbaachise? Hiikni isaa akkamitti hiikama? Waa'ee moggaafama asoosama fakkaataa kana qorattoonni Oromoo madaalaa ta'an quqqaa yookaan komii akkaataan yaamansa maqaa kanaa isaan irraan ga'e akka tilmaamanitti addeessaa hubachiisaa irraa kan dubbifamu seenonni dadhabiinsa kuusaa Yemen arganii hammeenyaanis qaroomina kan biraanis walitti naqanii wal lolchisan. Lammii isaanii keessaa yeroo kan jedhamu moosisan guutuu Yemenitti abbaa ta'an. Akkuma jedhu biyya turanii suuta tarkaanfii murtaa'een dhufanii hidda Oromoo irratti malaan dabalamanii seenanii wal baran jedhamee akkuma dubbatamu waliin jiraachuutiin madaala fudhatanii saba Oromoo addunyaan kan isaan bare waan ta'eef hammeenyaa fi qaroomina uummata Yemen gidduutti itti fayyadaman. Oromoota gidduu seensisuuf karaan seensaa waan hin argamneef hammeenya kan biraa uumuu danda'an jedhama. Hammeenyii fi malli kun bifa mijataa akka inni itti argamsiisu yeroo hedduuf erga irratti mari'atamee booda itti fayyadamuuf kan argame maqaa inni kabajamaan Oromoo jedhamee beekamu jijjiiramee maqaa hin beekamne yoo yaamaman maqaan isaanii inni cimaan irraanfatamaa innaa adeemu addunyaatti beekamuun isaanii wayitii hafu ardii isa kaan waliin wal qunnamtii waan dhabaniif madda qaroominaa qayyabachuuf rakkina waan isaanitti uumuuf gaallaa jennee yaamuutiin maqaa kana addunyaatti tamsaafne. Kan mataa keenyaa Abashaa, Abisiiniyaa kan ittiin jedhamu akka inni irraanfatamu taasifnee Itoophiyaa jedhamu kanneen Kuush kan biroo sababa tokkoon dhaallee to'annoo keenya jala isaan oolchina. Maqaan gaallaa jedhame fageettii hundaas eeguun maqaan isaanii inni Oromoo jedhamu ni dhabama jedhamee maqaa bahee ta'uun isaa ni tilmaamama jedhu. Akka jaarsoliin tilmaamanitti hammeenya maltootaa fi mortootaatiin maqaa seexanii itti baase ta'a. Maqaan ilaalcha amala kanaan lallabbiidhaan tamsaafame gurra nama hundaa waan guutuuf gochicha amansiisuuf barreessitoonni biyya alaa moggaafama facaafame kana guyyuu waan dhaga'aniif addeessa barreessaniin gaallaa jechuutiin galmeessuun isaanii faca'insummaa siyaasa kana calaqqisiisa. Garuu maqaan hammeenyaa fi malaan baasan kun ilaalcha sirrii hin ta'iniin waan ta'eef yerootiif yoo galii isaaniif ga'eeyyuu kan isaan to'annoo keenya jala isaan oolchina jedhanii abdatan utuu bakka isaaniif hin gahin hafee utuu Atsee Galaawudiyoos hin bu'iniin dura waraanni qabsiifamee hanga bara mootummaa mootii Minilikitti waggaa 333 utuu addaan hin citiin turee jira. Seenaa uummata Oromoo kutaan sadaffaa itti fufa. Like, share, subscribe gochuu keessan dagatii.